shari'aan sadii jette afur jette jedhe waan duubaan itti jiru quban qabu akkanumaan shari'aan sadii afur fuudhaa siin jette maal jetta adrii keetirratti yoo quwwaa qabaatte fuudhi siin jette yoo qabeenya qabaatte fuudhi siin jette yoo wal qixxeessuu danda'e fuudhi siin jette akkanumaan fuuteetiniin achi ammalleetiniin mana timirti beetii seetaa walitti qabdeetiniin ati timirti beetii wayii seetaa haala haasaanaatii wayii seetaa dubartii akkasitti walitti bu'u maal jetta meeshii waan akkana dandeettii keetiin fuudhi harkaa waa qabaadhu xiqqollee taatu fuudhu wali qabaa jette jee yaboo akkanumaan shari'aa asitti goobbattu isatti fuudha shaashamanneetu isatti fuudha jaartiinuu wal quban qabduu bar bakka deemetti isuma fuudha attakka argite dalagaa teellee argine amma dhageennee irraa bar Addis Ababa kanallee hin qabda jedhan waluu quban qabdu Adaamallee hin qabda jedhan dhoysa ingoo teeree barana dhoysa ingoo teeree ufuma gootu duraanii hin qayyattii bar dubartiin duraanii bar abboo afaa tolchiti girgiraa jedhanii bidda keessa keetteetiniin girgiraa jala keettii fiibi maaliif beeytanii isin girgiraan sun maaliif kaayame beeytanii dubartiin duraanii jaarsaa girgiraa ibidda keessa gootee ansoolaa jala birdilibsii jala maa keettiif beeytanii qaamni isaa buffaa jedhuuf beeyta galgala dalagaa isaanii saniin beeytanii miire humna haa godhatuu fi paaworii qaba jedhan abbo oduu warra duraanii irraa fuunee bara abbo kitaaba keessa jiraa bara buuf paaworii qaba jedhan galgala quwwaa qaba jedha jaarsillee jimaa'ii irratti quwwaa qaba jedha kana jedha walku kuulillee godhadhu waan bareedaa godhadhu yaa jette tapha akkana jettee dhaamtee kuulillee waan bareedaa godhadhu ay jettamee ajaa'ibuma walmaa axiyabatti shittoo bareeda isiillee diddibadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii. Ara yaaduma hiriyoota isii wajjin osoo haasa'u jechuudha biyya. Takka heerumtee jirti namni lama hin heerumne. Sadiinuu bakka tokko jiran naannoo tokkotti dhalanii naannoo tokko guddanii waan ta'eef no. Raha yoom galtee heerumtaa sargii ilaaluu feenaa naan jedhan. Isiin heerumne maal godhe heeruma kiyya feetan hin jedheen. Bakka haati dalagatti hanga ammaa sigaa kootu heerumi minaamin naan jedhan. Nus gana dalagaa harkaa gara afaaniitti dalagataa jiran naan jedhan lamaan takkas naan jedhan takka heerumtee ilma qabdiyyuu. Okay hin jedheen. Kan maqiina qabu, kan mallaqa qabu, kan lafa qabu, kan galii wayii jaan qabu naasu qa'een jedheen. Waan masaan jedhan laaluuf jennaan wayii raahaatiyyaa. Akkuma duraanii qalladdanaan jedhan yeroo ammaa kana mara qabu miti naan jette qorqoorroon 800 seenee 700 seeneeti miti naan jette. Kan mana qabu jetteetiin dhaqaaqira baastayyu dhiiruma si fuudhetu akka abbaa manaa tokko tiriit si godhee si dhungatee halkan akka abbaa fi haati manaa takka waan ginuunatii godhan san dhiirri si hojii godhu jiraannanu. Akka waan qabeenya guddaa argatteeti akka waan dilii wayii argatteeti naan jedhan maal jechuun jedhan dhiirri ammaa walii gadi deemee qaansiraa dalagataa oola akka nama tokko galeetiniin si wajjin haasa'u si wajjin yeroo dabarsu si wajjin kolfuu si dhungatu tiriirsi godhuun hin jiru qaansiraa dalagataa oola galuurraa fadhumatee ganama dalagaa deemee giddii itti ijjitee kaastanaan jette ka akkana beetu giifti maal godha heerumaa jettee nu cinqixareen jedheenan okay guyyaa qaansiraa dalagaa oolee galgala sima bira bulaa akkuma reeffa ganama kaaste dalagaa oofta amate abbaa manaati itti heerume jetteetiin heerume ijoollee qaba jetteetiin heeruma jetteetiin nu gorsuu dhufteen jedheen enna ijoolleen akkanaa jechuudha waa qabaatu qaba ilmi dhiiraa tokko yeroo jettani waa qabaatu dhiisaatiniin yeroo ammaa kan akka abbaa manaa tokko si dhungatee tiriitsi godheetiin halkan ginuunatii si wajjin godhuunu akka waan dhiira dureessa wayii argatteeti dhiira akkasii arganna. Ta'ammaa qaansiraa daladii jiruun qaalee isaatiitti yaaddee si wajjin wanta sanuyyuu uumtuyyuu hin qabdu olii gadi fiiguu malee yoo zollaas feesbuuk irra teetteetiin hin dalagaa hin qabdu olii gadi fiidu teetteetuma mallaqa nyaatu feesbuuk irra jedhaa ooltu san isin qunnameetiin warra biyyaa haasofsiiftan malee kan dalagatee kan fuuraa ofiitiin bulu yeroo sa'aatii dhala ari'uun qabu jiruu ofiitiif xaarataa niitiillee fuudhu galgala wajjin bulu ilmoon dhalattullee tasuma dhalatti malee itti yaadaniiti miti. Ennaan ajaa'iba gisee tokko immoo warri biyyaa kun heerumii kottu heerumii ka heerumee bargubataa jiraata. Kottu ilmoo argadhu ka ilmoo argatee bar ilmoo isaa akkatatti guddisu wallaale na ajaa'iba jennaan. Ennaa akkasii ani hiriyooniti lamaanuu hin heerumne takka heerumte akka ishii akka gubannu feetee na fakkaate heeruma jettee yeroo mara heeruma heerumte ati gammachuu qabda gammachuun qabdu barata ofiiti fuuna hiyyummaa hin taane keessa seente. Isiniin an ajaa'ibu. Baay'een ajaa'ibna kolfisiisee yoo ani amma zanaa jedhee haasa'aa